شو برباد أسرت كس كان الله هنجين كليسا مريم برا وان كان أتباعي أرى وبريان كبر تخنا جوابات برمت اللي أنا I don't know وأنا سنجو على كل حال أنا وأنا سنقول سنو جتة كبر ما تنينقرا خنا على وأنا قلت يوم صلاة شرتي سبون بيانك كجراتا لا سبون أما سواء فايدة في سبونا لقى قمتك ميرينا خن ساتبو ملاني الأوضح mucaan namittiin isii jaalattu ta dhungattee gaggeessite iqaamaa isii malee dalaguu hin feene naa godhii ani rakkottiin jira tolee ka'ee jalattiin dalagaa yoo jetteen maal qaba ture amma mucaan kun wanni reefu explain isinii godhu jiru takka takkaan ibsa isinii kannu jiru tanumarra rarraati na fakkaata waan sanii alaa waa lama waan takkaan na mul'ata wanni takkittiin na mul'attu dalagaa mataa isii uummachuudhaaf mucayyoon karoora qabdi. Karoorri isiin qabdu sun eenyurraan akka ta'uuf akka barbaaddu isa baaftee jirti. Ani geeman taphachuufadhaa isiniin jette. Tole marabbaa takkaa geema taphachiisa yookaan akka mucaan kun jeetti mana namaa dalagattee naamusaan waan isiin fidaniif maaliif riviizaa isii wanni didaniif takka nu jalaa deemtiin. Lama walle yoo waa ta'e eenyu gaafataniidha. Sigale moo singale if jala wanni si qabaniif ajaja isaanii jala bulta itti gaafatama gurguddaa fudhattaaf. Ammallee yoo si dhibanillee obsitee teessa. Yoo firii viizaa qabaatte yoo cina silaalan biraa deemta. Mana arabaa dalageetiin jira. Ani wanta qarabaatiin ture nin beeka. Hogguu ifii isaaniitiif si kontroola si godhan wanni humna takkaatti dhaga'amu. Kanuma nama gaarii. Garuu yoo ifiin jiraattaa beekan yoo xiqqoo takka siin lolan nurraa deemtii jaa. Sanii fi didaniini mucayyoon tuni jabeeffattee mana namaa dalagachuu gabbaatee mana namaa dalagachuun fedhu firviizaan qabaan gargaaraadha. Biizinasa kiyyaan dalagadhaa hayattu bakka lameenuma kana maa uummata keenya mataa arba barreessitan. Aburashiidhaan hubattee jirtu bakka kaayyoon kanuma kunuu. Assalaamu alaikum. Anammoo wanni ni bayaanirraa dhibbatti hubadhe. Hayyee sabboona karaa biraan deemnu biyyoo kana jecha namni kumni deemu walitti qabame maaloo amma dubbii akka baasinu sabboona karaa biraan deemu biyyoo tana jecha namni kumni sadii walitti qabame dhaggeeffadhu sabboona yoo sagaleen tii jiraatte abboo sabboona dhaggeeffadhu sagaleen tii jirtiimi Ni jedhu. miciyyoon tun rakkina dhuftee himatte rakkina sii haasa'uu jiran qabna rakkinaaf namni kumni sadii walitti qabame akkaawwanti sii irraa fuudhaadha gargaarsatti fufaa namni xiqqaattus guddattus gargaaree hojii mataa sii baafattee haa hojjettu. Fiizaa firii duraan maallaqni meeqatti beekana? Wanni jalatti eebbisuunis bu'aan qabdu. Sagara deebitanii haasa'uu jirtanii dhaggeeffadhaa. Akkasii miti ibsaa dhaggeeffadhu. Jaalibsaa akkasitti dhaggeeffadhu. Namni dubartidha micoon tun rakkatti biyya namaa keessatti. Namni dantaa mataa fi abbaa jala kufeeqa. Osoo miidiyaa dhufa osoo hin ta'in bayyaanatti dhuftee yaa bayyaan afaan ni beekta. Atis obboleessa isiiti si galee maqaa biitanii si bantaa baadiyyaa. Sanii miti dhaggeeffadhu. Sanii miti ammummaa kanaa. Beeksuu nadho uuma dhibbana dhuftu. Namni tokko isii gargaaruu danda'u bayyaaniin alatti. Namni tokko haisii qamaan bira jiru nutillee miidiyuma kanarraa arafaat teenya maalii teenya jennaan malee namni nurratti aanu yoo jira. Yoo gargaartanis kun yeroo si'amu. Yoo shabakaa darbe talabaadiyyaa. Ay sabboona bayaan. Laalammaa geemiini faayidaan qabdu yaa jara keenya. Geemiin wanni tun asumaan qabbanoitee geemiin boruuf hafti. Faayidaan hin jiru. Talabaadiyyaa ol deebisa nama jalaa buusaadha. Geemiin faayidaan qabdu. Gargaarsuma asumarratti itti haafuuf nuufe ammuma gartee gargaaranii maallaqaan gargattisaniin hojii si haa eegalattu. Sanirra geema qabattee haa taphattu. Maalirraa eega nama kuma sadeen ija nama kan sadee kanaaf inneen eeyinee asirraa bu'aan ala buufna. Laala jaalibsa akkasii miti.
Akkasiin jaalisa. Akka jaalisan jechuun sirrii miti. Anna biratti illee sirrii miti. Akkimmaa deettee kun sirrii miti. Wallahi Tajaajilaa jirta. Akka wanti fidaniituma gargaara jette nama fayyaa qabuun gargaara miti fala isitti dhaanii waan isii fayyadu fuuldura bittee Yoo gargaartan feetu gargaara jechuun maal gargaara? akkaataa itti dalagaa deemtuu dhibee jedhana. Akkaataa itti dalagaa isiin dalagattu irratti fala dhaanii waan takka karaa isii sirreessuudhaan alatti akkas goona akkana goona nama gargaarsa. Tagee miti Waan hin dachaa taane fuula na seeffadha jedhan. Miti Ara rabbisi alaaf sobboleetti koo. Awwaashiidhaa osoo akkas hin tahin maaliif yoo isin namni tokko bari dhugaadha afaan hin beektu nama afaan waan hin beekneef nama afaan beekutti dhiyaattee tiraansileeta naa ta'a fiisaa kana kaansirnarraa godhaadha ani dalagachuun barbaada jiraachuun barbaada yoo nama dalagaa fadhu taate rakkoodha yaa dubartiin takka hedduu rakkatti waa hedduu isii yaachisa qibaatii isiitu isii yaachisa uffata isiitu isii yaachisa dubartiin ji'aan waan isin bitattuu jira. Sinigale hatta modiksi si yaachisan wahid takka dubatene si yaachisan so dalaga barbaannaan nama koti Batu dubbilaal habo. Ati rakkoo qabdaa hayan. Dalagaan akka takka malee akka takkatti sin qabatu haa jennu amma fakkeenyaaf. Waan ati dalagaa si dhoorkaasan ifirraa achi darbitee biyya dalagaa jirta. Dalagatti seentamoo moo ati har'a bareedu barbaadda har'a laafu har'a sii wayyaa. dalagaa fedhi taanaan maallaqa wanni nan dursa barbaadu. Wanni dursa yaachisu maallaqa waan itti karaa manaaf irraa hafadee har'a waan itti uffata kiyya bitadhuudha. Sinigalee yoo ammatti maallaqa harkaan qabanne bayaan bira dheeyxee bayaan obboleessa kiyya akkatti rakkadhimee firiiwwan fiizaa kanarraa kaansil godhi dalagaa na ol naqe. Isaan teenya maal taate seeti yoo kan duraanuma iyyuu mana sanii baase bayaan faadhaa oo gaafa mana sanii baatu iyyuu hatti kan inni bayaan faadhaa hachii fuudhee gartee dalagaa iyyuu galchee kana taate iyyuu bayaanii fi maafusaadha maal taate isa bayaan kan uummatu bachi guruu kana barra wanni inni dubbataa jirus kana isin ka dubbachaa jirtus kana kan duraan iyyuu achiin uu fuudhee bayaani. Maal isini mul'ata dubbii kana keessa maaltu isini mul'ata maal agartan iji laal miidiyaa irra turtan maaltu isini mul'ata isin gaafii isini qaba warra manaa guutuu. Laalaan wanti na mul'atan akka kiyyatti hojii dhuunfaa kiyyaatiin uummadha yaada qabdina fakkaatan arafat. Balee namni araba jala dalagaa uummachuuf namni afaan biyya sanii beekuu qabaa bar. Afaan biyya sanii beekuu qaba. Siistama biyya yoo afaan sanii beekne gaatti qabda. Ay namni akkanuma lafaa kee nama akkanuma lafaa kee waggaa afran kana Kanaadaa jiraadde hojii mataa kiyyaa uummachuu qaba. Dirqama siistama biyya saniitii fi siistama biyya sanii san keessa seenee afaan hunda danda'uu qaba. Oromoon qofti waan irraan bittu. Oromoo qoftiin biizinasa kiyya manaa jingootu dirqama afaan beekuu qaba. Namni akkanuma lafaa kee biizinasa mataa kiyyaatiin uummadhe jecha jaamu jecha gadi naggatu jaama. Obboleetii xiyya arraan tana cabsitee beeksiteeti rakkattee rakkoo firaa duguuteeti haatee sambooda biizinasa mataa keetii uummatta. Namni arraan tana biyya namaa keessa mataa ol qabatee deemu hundi boo'ee irra tarkaanfateeti. Hundi imimmaan duguuggatee irra tarkaanfateeti. Arra gajjettee yoo mana arabaa keessa dalagattee gajjettee namaaf yoo ajajamte boru jireenya kan keessa tarkaanfii fudhatta malee arra akkanumatti lafaa kee guddadha yoo jette never ever akka jira. Geeffadha. Amma namuu yaada kannattanii jirtanii Dooktor Ifnaanii fi Bayaan Arafaat Dubaay keessa jiran. Jarrinis waliin dubbachaa jiru. Namni amma rakkoo guddaa afaan wallaaltullee rakkoo guddaa wanni isitte viizaa namni afaan beeku agartee namni bakka fedhe deemee dalagatuu hin qabu. Dubbiin bakka tana maallaqa kanneenii fi maallaqa hanga feene nu hundinuu waan dandeenyu waliin qabnee fi yoo itti kanneen yoo ta'eetuma nyaatte malee biyyoon dalagachuus hin dandeessu. Almost maallaqni namni TikTok kanarraa waliin qabuu fi hatta geemuma guddaa yoo taphattee biyya sanitti jireenyi gaariidha. Hojii isii uumuu hin danda'u. Manaa of kireessuuf hin danda'u. Tokko jechuudha. Sabboona namni nama gargaaree Baadiyyaa waan takkataniin Dubaay irraa beekuun himaa fi dhagaye.
ijoolleen firiviisaadhaa dalagachuu jirtu. Dukaana namarra deemaniiti viidiyoodhaan huccuu garsiisanii tiktoka isaaniit irratti order irraa godhatamaa jira. Sammalee ammas ijoollee mana namaa keessa dalee sawwaaqota warra diraayivara namaaf meeshaa erguu wajjin wal taateeti diliverii jechuudha. Isiin dukaanuma san teessee hin bittuu beeku. Dukkaana san teesseeti agarsiisti afaanuma keenyaa fi afaan Amaaraatii fi afaanuma beektu kabiraatiin. Warri irraa bitu Habashaa fi Oromoo. Si galama si hin galle bituu isiin feesisu. Ganama dhiqattee tolfattee kuullattee bareeddee kaameraa isii qabattee tiktaaka isii banattee huccuu garsiisti. Kun bayaan yoo kijibadhaan jeedha. Namni dandeettii mataa isii qabu jira. That is what it is. So, jiyan amma ol qabdan qaqqabdanuu wanni isin barbaadu buddeena bilchoo haala kan. Rashida Talabadiyaa kottaa waan takkaa sinima. Ani akka bayaan argeetti akka nama dhuunfaatti ijoollee keenya ka biyya kana keessa rakkattee falafaluu malee kan rakkatan deemanii funaanee fidee furmaatti laachuu malee guyyaa takka yookaan isaan miidhuu yookaan wanti isaanirra dhiyaatee hin beeku. Bijoo tanallee isin beeku gaafa isin rakkatan fiddan akkasumatti fuudhee obboleettii bira geesse. Amma doktor Ifnaan tun as keessa jirti. Ta'uma akka isii ijoolleen Arabaa waan ta'an irra raawwattee ala darbitee guyyaa lama ala bulte. Maammee poolisii maammeen omaan irraa nadda walee mijoota nyata akka akkas bakka kasii rakkate. Deemitii fuudhinaan je sagalee bichaan qabe feesbuukaan dhufee miseenjara. Okay? Michiyyoo san guyyaa guutuu barbaada walee bakka isin jirtu fuudhee nama akkasii doktor Ifnaan hin beeka miidiyaa irratti. Isi bira nageessi jettee fudhachi isi bira fide yoom coosan isi bira jiraatte hin dubbatte ammaan tan kan dhiiraallee kan shamaraallee ani hanguma isaan bira biyya namaa keessa jiru hanga